Sharafoota maallaqaa ilaalchisee guyyaa hardhaa Abrii 14 baatii 3,2025 jechuudha. Egaa sharafoonni kanneen akka Ameerikaa doolaar, Yuuroo, Swiss firankii, Saawudii riyaal, Dubaay diraam, Kuweet diinaar, Bahrein diinaar, akkasumallee Joordaan diinaar, Saawudii riyaal, biyyoota adda addaa Turkii riyee, Suudiin kiroon, Chaayinaa hewaan, Omaan riyaal biyyoota hedduu isinii qabadheen dhufeen jira jechuudha. Isaan kana keessattis immoo namoonni karaa baankiitiinis barbaadan akkasumas gabaa gurraachaan barbaadan jechuudha. Isinii fideetiin dhufeetiin jira. Yoo yaa harka fuunee jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkasumallee obboleewwan kiyya amantaa biraa taatan nagaan isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaaladha. Kanattaan sun warreen mana koof haaraa taatan subscribe olirra godhadhaa isiniin jedha. Warreen immoo viidiyoo koo asuma asiin jajjabeessaa dhuftan immoo laayik gochuu hin dagatina isiniin jedha. Yaada qeeqa qabdan komentii jala kaawwadhaa isiniin jedha. Kanattaan sun egaa sharafni guyyaa har'aa meeqaan akka oolee isinitti hima jechuudha. Akkuma beekamu gabaan gurraachi yeroo irraa gara yeroo ni jijjiirama ni dabala ni hir'isa jechuudha. Garuu baankiidhaan immoo irra caalaa yeroo baay'ee hin jijjiiramu. Kanaaf guyyaa guyyaadhaan akkan gabaa gurraacha irratti xiyyeeffadhe isinitti himuu isiniin jechuun barbaada. Jalqaba irratti Ameerikaa doolaararraa isinii ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaarri tokko karaa ethio-blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 156.96 oolee jira jechuudha. Akkasuma Ameerikaa doolaarri tokko immoo karaa baankiitiin 124.0tiin oolee jira jechuudha. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethio-blackmarket.com guyyaa har'aa 179.13 oolee jira jechuudha. Akkasuma yuuroon tokko immoo karaa baankiitiin 128.13 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiss frankidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethio-blackmarket.com 192.22 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Swiss frankiin tokko 136.5 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethio-blackmarket.com 100 guyyaa har'aa jechuudha 113.52 oolee jira jechuudha. Karaa baankiitiin immoo Kanaadaa doolaarri tokko 86.7 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethio-blackmarket.com 99.49 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 78.15 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethio-blackmarket.com 207.24 oolee jira. Inni itti aanu Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethio-blackmarket.com 408.24 oolee jira. Akkasuma Chaayinaa hewaanidha. Chaayinaa hewaan tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethio-blackmarket.com 21.51 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Chaayinaa hewaan tokko 16.67 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Suudiin kiroonidha. Suudiin kiroon tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethio-blackmarket.com 16.22 oolee jira. Akkasuma Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethio-blackmarket.com 4.13 oolee jira. Inni itti aanu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraacha 511.96 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Kuweet diinaarri tokko guyyaa har'aa 394.83 oolee jira jechuudha. Akkasuma Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa ethio-blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 42.75 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Dubaay diraamni tokko guyyaa har'aa 33.76 oolee jira. Akkasuma Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethio-blackmarket.com guyyaa har'aa
41.88 olee jira karaa ethiopiablackmarket.com akkasuma jechuudha warreen Saudi Arabiyaa jirtan siistemii daldalaan itti fayyadama daldalaa isinii erguutiin immoo jechuudha akka baay'ina maallaqa keessan irratti hundaa'a jechuudha namoonni maallaqni keessan baay'ee ta'e 26 jira jechuudha 26 jira namni maallaqa guddaa qabdan kanneen akka 5,000 qabdan jechuudha kana jechuun tokko isheetu 26 toon taane maallaqa qabdan 1,000 baa'istanii deebistanii 26 hirtuu jechuudha akkasuma namoonni birriin keessan xiqqishuu taate hanga 500 hanga 400 hanga 100 maaliif hin ta'in isin immoo 26.50 olee jira jechuudha isinis akkasuma fakkeenyaaf 400 yoo qabaatte 400 baay'isu 1,000 hiruu 26.50 jettanii argachuu dandeessu. Agaa garaagarummaan birrii baay'ee fi birrii xiqqoo gidduu jiru adii tokko yookiin immoo shilingii kan jedhamudha jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo jechuudha Saudi Arabiyaa riyaalli tokko 33.0 yookiin duwwaatiin olee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethiopiablackmarket.com 221.48 olee jira. Inni itti aanu Bahriin diinaaridha. Bahriin diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethiopiablackmarket.com 416.77 olee jira. Akkasuma Egyptian poundidha. Egyptian poundiin tokko karaa ethiopiablackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 3.7 olee jira. Akkasuma Israa'el shiqilidha. Israa'el shiqilli tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiopiablackmarket.com 42.72 olee jira. Inni itti aanu Indiyaan ruppiidha. Indiyaan ruppiin tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiopiablackmarket.com 1.82 olee jira. Akkasuma Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethiopiablackmarket.com 41.87 olee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethiopiablackmarket.com guyyaa hardhaa 0.63 olee jira jechuudha. Egaa akkasuma namoonni Beeruut jirtan Beeruut kan isiniif kennamu irra caalaatti doolaaradha jechuudha. Guutummaa guutuutti doolaaradha kan isiniif kennamu. Kanaafuu doolaara gosa 3 jiran keessaa Awustiraaliyaa doolaar, Kanaadaa doolaar, Ameerikaa doolaar keessaa kan isiniif kennamu kan fudhattanii doolaara Ameerikaati waan ta'eef gaaffii tokkoffaa yookiin immoo deebii tokkoffaa irratti ni argattu jedha. Namoonni tokko yeroo baay'ee irra deddeebi'eeruun dubba'u maaliif nu bira dabarta warra Beeruut warra jettaniif hin sineen jedha. Akkasuma immoo dabalataan immoo namoonni baay'een akka ati nutti himtu kanatti nuuf hin erganii warra jettaniif immoo jechuudha. Akka sirriitti akka nuti jennutti siin ergan ani kanan isinitti himu kan sarchi godhee fideedha. Gabaan waddadee jira moo rakasee jira akka beektaniif an isinitti hime garuu namoonni si ergan immoo ofii keenya miti kan ergachuu dandeenyu. Namni kamillee bakka gabaa gurraachaa maal akka ta'e suuqiidha ta'e baankiidha ta'e maal akka ta'e namni adda baasee beeku hin jiru. Ani karaa mataa koon beeku fakkeenyaaf jechuudha. Kanaafuu namarraan namarti darbee daldala shagaxa beektu miti amma shagaxa tokko bakka oomisha isaarraa bitu achirraa ka'anii raabsa tokko namni tokko gaa bakka tokko irraa jumulaa yookiin immoo jirmaa isaa bitaa jenna. Jirmaan sana immoo namichi tokko immoo hiree gurguraa jenna. Akkasii kanaafuu nama 3 nama 4 irra darbee gabaa gurraacha sana ga'a. Kanaaf sirraa kukkutatu malee akka gabaa gurraachi jirutti insitti hima. Isaan immoo hamma fedhii isaanii haga isaan baasu. Haga isaa basaanii waan akkuma nama tokko hojii keenya jedhanii warra hojjetan jiru jechuudha. Gabaa gurraacha warra hojjetantu jiru. Isaanitu akkasitti sinii erga irraa kutee siniin jechuun barbaada. Turtii biraan hanga walitti deebinutti nagaan tura.